Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti mariin dhimmoota misoomaa fi bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffatee qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffame. Waltajjii marii uummataa gaggeeffame kan irratti argamuun haasaa baniisaa kan taasisan hojii raawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Yimanuu Tashoomaa kaayyoon marichaa akka kutaa magaalichaatti hojiileen gama misoomaa siyaasaa fi nageenyatiin hojjetaman ciminaa fi hanqina adda baasuun fuula duratti akkaataa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun danda'amu irratti marii gaggeeffame ta'uu himan. Kutaan magaalaa Dambalaa dilbii kuufama qabeenya guddaa qabdi kan jiran obbo Yimanuun inisheetivii misoomaa gama qonnaatiin jiru cimsuun wabii nyaataa mirkaneessuun fayyadamummaa hawaasa bal'aa galmaan ga'u hirmaannaan uummataa murteessaadha jedhan. Bara kan akka kutaa magaalaa keenyatti keessatti hojiilee gurguddaan karoorfamanii hojjetamaa turanii jiranii hojiilee hojjetamaa ture keessaa muraasa kaasuudhaaf inisheetivii yookiin immoo tarkaanfii addaa jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 5 dabarsine kana hojiilee gurguddaa hojjechaa turee jira jechaadha. Kutaan magaalaa Dambalaatis keessatti inisheetiviiwwan qonnaa gurguddaa hojjetamaati kan ture. Kana keessatti immoo fayyadamummaa dargaggootaaf dubartootaa akkasuma hawaasa bal'aa mirkaneessuudhaaf hojiin babal'aan hojjetamaa turee jira. Keessatti inisheetivii qonnaa wajjin wal qabatee furdisa irratti, aannan irratti, lukkuu irratti akkasuma qamadii boonee fi hojiilee kan akka booyyee kaasuun hin danda'ama. Qorxommii irratti hojii babal'aan hojjetamaati kan ture. Karoora bara kanaa baay'ee isaa yoo fudhannu gara milkeessutti deemati jirra jechaadha. Gama biraatiin galii kutaa magaalichaa dabaluu carraa hojii uumuu fi komii hawaasaa hundee irraa furuuf cichoominaan ni hojjetamas jedhan. Xiyyeeffannaa addaa goonee kan hojjechaa jirruu fi mootummaanis kan xiyyeeffannaa godhee hojjechaa jiru galii guddisuudha jechaadha. Galiin magaala kanaa hin beektu waggaadhaa gara waggaatti guddachaa dhufee jira. Kana keessatti immoo gaheen hawaasa keenyaa tokkoffaa ilaalchi galii kafaluu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa, lammaffaa poteenshaalli magaalli kun qabu yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufuusaati jechaadha. Kutaa magaalaa kanallee yoo fudhanne karoorri galii galchuudhaaf karoorfate waggaadhaa gara waggaatti dabalaati kan jiru. Kana keessatti immoo hawaasni keenya keessattuu ilaalchi galii kafaluudhaaf qabu dabalaa yoo dhufellee ammallee garuu galii duguugnee galchuu qabnu sadarkaa sanitti galchaa kan jirre xiinxalli argisiisaa jira waan ta'eef kana keessattis gaheen hawaasaa maalinni waan jedhu san sirriitti isinis kaasuu qabdu jechaadha. Keessatti hojii carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee baroottan kanaa fi bara kanas hojii gurguddaan hojjetamaati kan ture. Keessatti carraa hojii uumuu qacarree fi dhaabbirratti hojiilee babal'aa hojjenneeti kan jirru. Garuu humna qabnuu fi potenshaala qabnuun akkasumas immoo nama fayyadamuu qabu wajjin wal bira qabnee olaalu hojii gurguddaan akka nu hafu hin amanna. Garuu hojiin hojjetame guddaadha jechaadha. Gaafataman waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Dambalaa obbo Faayisaa Lammii ergaa dabarsaniin milkaa'inni hojii misoomaa fi nageenyaa galma ga'uu kan danda'u yoo hawaasni hirmaannaa qabaate qofa jedhanii fayyadamummaa dargaggootaa fi dubartootaa milkeessuuf hojiilee misoomaa fi nageenyaa cimsuun murteessaadha jedhan. Akka kutaa magaalichaa keenyatti gaafa ilaallu fayyadamummaan uummanni keenya hojii misoomaa keessatti hanga kurmaana kanaatti qabu sadarkaa kamirra jira kan jedhu isaa waliin marii kan gaggeessaa jiru ta'uu isaati. Kanarraa kaafnee gaafa ilaallu hojiin keenya hundisaa milkaa'uu kan danda'u hirmaannaa uummataatiin ta'uusaa dhimmoonni mirkaneeffannee jira jechaadha. Gama biraatiin fayyadamummaan uummata keenyaa misooma keessatti qabu daran olaanaa ta'uusaa dhimmoonni ilaalaa jirru jira jechaadha. Fakkeenyaaf wabii nyaataatiin uummanni keenya akka of danda'u gochuu keessatti gaheen mootummaatis guddaadha. Gama biraatiin gaheen qaamolee biraatis guddaadha. Fuula durattis akka biyyaatti filannoon gaggeeffamu karaa haqa qabeessa fi rakkoo nageenyaa tokko malee akka milkaa'uuf hirmaannaan uummataa cimuu qabaas ergaa isaanii dabarsan obbo Faayisaan. Gama biraatiin immoo filannoodhaa kan gaggeessuudhaaf deemaa jirru isaanis wal qabatee rakkoo nageenyaa tokko malee uummanni keenya hirmaatee karaa dimokiraatawaa ta'een filannoon keenya akka gaggeeffamuuf mariin isaan waliin barbaachise ittaanee kan jiru hawaasni keenya misooma wal qabatee hangamii dhandhamachaa jira kan jedhu uummata keenya waliin kan mariin barbaachise. Gama biraatiin dargaggoonni keenya hirmaannaan inni hojii misoomaa keessatti qabanii fi hojii nageenyaa keessatti qaban maalinni kan jedhu marii bal'aadha kan gaggeessaa jiru. Qaamoleen hawaasaa maricha irratti argaman gama isaaniitiin milkaa'inni hojii misoomaa fi siyaasaa fi ta'uu kan danda'u yoo nageenyi waaraan jiraate qofa jedhanii nageenya isaanii eeggachaa misooma eegalame ni tikfannas jedhan. Gama biraatiin hojiileen bu'uuraalee misoomaa fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan xiyyeeffannoo argatamanii irratti hojjetamuu akka qabus kaasan hawaasni kutaa magaalichaa. Yoo nageenyi hin jiraanne waan hunduu gadi bu'aadha. Misoomni hin danda'amu waan ta'eef. Gama nageenyaa kanaan hoggaanan laalu milishoonni hin jiru gaachanni wanti hunduu hin jira warri nageenya kana hirkaabii ta'ee hojjetaa jiru. Wanni mootummaa kennaaf hin barbaachifne
haa badu jennee mootummaa keenya cinaa dhaabbannee balleessaa turre. Har'a magaalaan babal'atee akkanatti das nama jedhu karaa maraan bahee bal'atee baajaajiin karaa deemuun hin qabne, taaksiin karaa deemuun hin qabne, makiinaan karaa deemuun hin qabne amma ijumaanuu gabbaanii yoo ilaalan waan sirrii nama gammachiisu jechuudha. Kana yoo jedhu maal jechuu kiyyaa gaachanni kennaan milishoonni illee qaamni seeraa kamuu gaafa waan kanatti kaanu fakkeenya taaneet waan mootummaa kennaa hin taane hin balleessine jenneet tokkoffaa fi fakkeenya taaneet argisiifne uummatallee bifa sanitti amansiifne rakkoo tokko malee waan san balleessinee turre. Waan aangawoonni ammaan dura waggaa 100 keessatti itti wal dabran hin dalagin waggaa 87 kana keessatti dalagamee kun ragaan waan amma agarru kana jechuudha. Akka itti gammannu gaafa diigamu gaafa karaan kun diigamu namni martuu hin aaraa amma immoo itti akkanatti halkan keessa deemu akka inni gammadaa deemu baga wanni sun ta'e jechaa.